Hello guys, bagana gara YouTube channel keenya raftan jecha guyyaa irraa akkuma agartan kiriptoo haaraa bara 2024 isiniif qabadde dhufeera. Kiriptoo guyyaa irraa keessatti ammoo karaa salphaan akkamitti doolaara 78 bilisaan akkamiin akka argattan salphumatti isin agarsiisa. Akkuma agartan jala kanarratti maayin kan naagudaa jiru 30 bilisaan argadheetiin jira. Mallattoo doolaara kan tuqxanii yeroo exchange godhuuftanii ilaaltan simply amma sa'aataan irratti CK yookaan ammoo kiriptoon kun 30 jechuun doolaara 78.3 jechuudha. Kana ammoo bilisaan akkamiin akka argatanii fi akkasumas isa kana gara USDT fi akkasumas gara BNB tti jijjiirtanii akkamiin gara Binance yookaan ammoo Trust Wallet fi kanneen kana fakkaatanitti akkamitti akka dabarsinu wal duraa duubaan kan ilaallu ta'a. Yoom kana qofa akkasumas KYC furuu fi akkasumas akkuma agartan gubbaa kanarratti review successfully nuun jira. KYC malee yookaan ammoo know your customer ID keessaniin verify karaa salphaan akkamiin akka gootan isin agarsiisa. Steppiin amma isin agarsiisu kana sirriitti hordofuudhaan keesii 30 bilisaan ni argattu. Kiriptoon tun baay'ee haaraa amma carraa kanatti namni kamiyyuu fayyadamtanii guyyaa irraa maayin godhuu dandeessanii akkamitti akka maayin gootanii fi bonus akkamitti akka fudhattan karaa salphaan isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana steppiin isin agarsiisu sirriitti hordofuun na faana bu'aa. Okay guys, amma steppiin amma isin agarsiisu sirriitti hordofuu qabdanii. Jalqaba irratti linkii akka description isiniif kaa'eetiin jira. Namoonni karaa YouTube daawwachaa jirtan linkii description ni cuqaastu yookaan ammoo commentii jalqabaa isa pin taate jechuudha. Yookaan ammoo warri karaa Facebook inni daawwachaa jirtan ammoo gubbaa kanarratti kan argamu linkii akka isiniif kaa'eetiin jira. Linkii san kallattumaan ni cuqaastanii jechuudha. Linkii san yeroo kallattumaan cuqaastanii isatti isin geessaa gara Telegramii keessanii isin naqaa. Kallattumaan gara channel kanaatti isin fide jechuudha. Jalqaba irratti join isa jiru gama jalaa kanarratti kan argamu isa join ni filattu. Isa join yeroo gootan automatically barreeffama jalqaba irratti argamu haala kanaan isin fida. Barreeffama claim 30,000 CK instantly kan jiru kanaa fi akkasumas jala kanarratti linkiiwwan hedduu isin fida. Jalqaba irratti maal gootu code isa jiru kana isa code jiru kana gaqqabdanii ni teessuni. Haala kanaan mallattoo kana isin fida. Sana booda ammallee gaqqabuudhaan hanga koodii kana copy ni godhattu jechuudha. Sirriitti ilaalaa koodiin hanga kana jechuudha ispeesii takkan qabu kun akkuma agartan jala kanarratti kan argamu isa koodii jiru kana copy ni gootu jechuudha. Jalqaba irratti keyboard qiyyarratti copy naatee jira. Sana booda maaliin godhaa isa linkii jiru isa dhumarratti argamu kana niin filadha. Isa dhumarratti argamu kana yeroo filadhu haala kanaan browseroota hedduunaaf ol baasa kan bilbila kiyyaa keessatti argamu. Isin ammoo kan barbaaddan ni filattu. An isa Chrome jiru kana niin filadha. Chrome yoo filattan baay'ee filatamaadha. Haala kanaan Chrome kiyya keessatti aappichi haala kanaan websaayitii kanatti nanaqaa jechuudha. Hubachiisa asirratti wanti hubachuu qabdan namoonni Itoophiyaa keessa jirtan VPN banachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf VPN an Turbo VPN banadheetiin jira. Kun akkuma agartan gubbaa kanarratti VPN kiyya connect godheetiin jira. Yoo kas ta'e malee daataan isin hojjetu Wi-Fi ammoo isin hojjechuu mala namoonni daataa fayyadamaa jirtan VPN banachuu hin dagatinaadha. Haala kanaan erga viidiyoo kana step isaa hunda daawwattanii godhachuu dandeessu. Obsaan sirriitti daawwadhaa jalqaba irratti. Steppiin isin agarsiisu yoo dhabdan ammoo boonasii dhabuu dandeessu. Akkasumas KYC keessan karaa salphaadhaan isiniif furamuu hin danda'u. Akkasumas akkamitti akka maayin gootan wal duraa duubaan ni ilaalla. Sirriitti hordofaan isiniin jaa. Jalqaba irratti akkuma agartan wantoota sadii nuuf fida. Takkaffaa irratti launch application Google Play fi akkasumas Android kan nuun jiru nuuf fida. Isa launch application jiru kana ni filattu jechuudha. Jalata kan argamu fakkeenyaaf Play Store yoo filattan aappiidha. Aappiin kun amma duree ganaa hojjetamu jira jechuudha. Fakkeenyaaf habbaa sadii nuuf fida jechuudha. Jalqaba irratti launch application akkasumas Google Play fi Android nuuf fida. Jalqaba irratti kan argamu isa launch application ni filanna. Isa jalqabaa yeroo filannu haala kanaan registration itti nuuf fida jechuudha. Wantoota lama gubbaa kanarratti nuuf fida. Account login fi akkasumas register account isa jiruudha jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni haaree taatanii wanti aappii kana yeroo isiniif jalqabaa waan ta'eef maal gootu isa register your account jiru kana ni filattu. Isa register your account jiru kana haala kanaan yeroo fettan wantoota hedduu jala kanarratti nuuf fida. Inni jalqabaa irratti argamu isa emailiidha. Emailii keessan ni guutu. Fakkeenyaafan emailii jalqaba irratti ni guuta. Ammallee gad deebi'ee isa set password jiru kana maaliin godha passwordii kiyyaan itti guuta jechuudha. Fakkeenyaaf passwordii kana lachuu bakka sanatti ni guuta jechuudha. Fakkeenyaaf isa set password jiru kana kan itti guutee fi akkasumas isa confirm jiru kana iddoo kana lachuttu wal fakkaataa ni guuta jechuudha. Fakkeenyaaf mee guutee isin agarsiisa. Haala kanaan guuteetiin jira jechuudha. Passwordii yeroo guutan qubee gurguddaa lakkoofsaa fi akkasumas simboolii akka atmaraa doolaarii fi fakkeenyaaf hashtag kanneen kana faatan fayyadamuu qabdu. Haala kana lachuu irrattuu tan wal fakkaataa ni guuta. Sana booda gad deemee isa security verification kan jiru ammoo emaila kiyya keessatti naaf ergaa jechuudha. Maaliin godhaa isa get verification code jiru kana niin filadha. Sana booda captcha free naan jaa. Sana booda waan naan jiru kana niin godhaa. Fakkeenyaaf mallattoo kana fuudhee ilaa hanga asirratti niin guuta.
sana booda successfully naaf ta'ee jira. Amma koodiin kiyya gara email kiyyaa naaf ergamtee jirti jechuudha. Maaliin godhaa as keessaa bu'uudhaan emailaan jalqaba irratti irra guute kana seenee koodii keessaan fudhadha. Fakkeenyaaf emailii kiyyaniin seenaa. Kuno email kiyya yeroon seenu jalqaba irratti kan argamu isaa kuukoo kan jiru kun password naaf ergee jira jechuudha. Koodii naaf ergee jira. Koodii kana copy godhuudhaan eessattiin godhaa bakka inni na gaafatu sanitti paste niin godhaa. Fakkeenyaaf copy niin godhaa. Haala kanaan copy godhee sana booda iddoo reefutti niin deebi'a. Jala kanatti kan argamu isaa bakka place enter kan jiru kana paste niin godhaa jechuudha. Haala kanaan paste yeroo godhu sana booda isa register now jiru kana niin filadhaa jechuudha. Registration successfully naan jee jira jechuudha. Haala kanaan jalqaba irratti maal godhatin jira guutumatti maayinii kiyya naaf eegaluuf jechuudha. Browserii website kanarratti jalqabeetiin jira jechuudha. Amma wanti itti aanu ammoo boonasii fudhachuu fi akkasumas KYC furuu fi akkasumas maayin godhuudha jechuudha. Jalqaba kanarratti kan argamtan isa maayin joomu yeroo waasisan hanga ammaatti uncertified KYC jee jira. KYC jechuun fakkeenyaaf know your customer kan jiru jechuudha. Verification fuluuf nu gargaara. Sana amma akkamitti akka furuu fi akkasumas maayin akka goonu isin agarsiisa. Akkasumas CK 10,000 jala kanarratti kan argamu chaanalii isaanii join godhuu qofaan fudhachuu ni dandeenya. Jalqaba irratti maal goona wantoota gaddeemuudhaan jala kanarratti wantoota afur ni argitu. Inni sadaffaa kana ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf isaan amma itti malee isin agarsiisu kana ni filattu. Yeroo kana filattan haala kanaan isin fidaa koodiin amma isin agarsiisu tana koodii tana asirratti ni guutu. Koodii jalqaba copy godhattan san eessatti guutu iddoo kanatti ni guutu guys. Sirriitti hubadhaa koodii jalqaba osoo viidiyoo kana hin eegalin dura karaa jalqaba irratti copy godhannee ni gootu. Warri amma hin qabne karaa telegiraamii keessanii deebitanii koodii san copy godhachuu dandeessu. Jalqaba koodiif san maal gootu akka naga qabdaniin teessaniin sana booda copy paste ni gootu jechuudha koodii san. Sana booda isa confirm jiru kana jala kanarratti kan argamu ni filadhaa. Boom. Kun akkuma agartan gubbaa kanatti successfully nuun jee jira. Koodii teenya itti guunnee jira guys. Sana booda maal goonaa achirraa deebuudhaan coiniin teenya 10,000 nuuf kennamtee jirti jechuudha. Jalqaba irratti 10,000 argannee jirra. Fakkeenyaaf isa mallattoo doolaaraa kana ni filanna. Mallattoo doolaaraa kana yoo filannu akkasumas jala kanatti kan argamu CK 26.1 dollar kan jiru nu kennamee jira. Kun akkuma agartan reefu 0 ture. Haala kanaan namoonni fudhatan ammoo komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaadha. Jalqaba irratti amma akkuma agartan isa hoomii kana ni filanna. Hoomii kana yeroo filannu wantoota lama jala kanatti nuuf fidee jira. Inni jalqabaa isa join al telegramii fi akkasumas follow out kan jiru kana isa jalqabaa isa join godhu kana ni filattu. Isa join filattanii kallattumaan isatti isin keessaa gara telegiraamiitti isin keessaa telegiraamii keessan filachuudhaan channel isaanii join ni gootu. Ammallee kana jala kanatti argamu isa follow our Twitter kan jiru kana ni filattu. Sana booda kallattumaan maal filattu CK keessan 10,000 ni filattu jechuudha. Amma maayin godhuu irratti haafinu qaalameen yeroo muraasa keessatti godhuu dandeessu. Isa maayin jiru kana ni filattu. Isa maayin kana yeroo fudhattan kallattumaan gara KYC tti isin fida. Sana booda isa certify now kan jiru kana ni filattu. Isa certify yeroo jiru haala kanaan ID fi akkasumas maqaa fi waan hunda isin fida. Wanti isin godhuu dandeessaniin ID dha jechuudha. ID nama biyyoota biraa hunda keessatti bahu jira. Karaa salphaadhaan ID baafachuu dandeessu. Warri ammoo ID kan akka ta'e ammoo hin beekne kun jalqaba fuula kiyyaa kanarratti kan argamu. Haala kanaan ID keessan baafatanii verify godhachuu ni dandeessu jechuudha. Warri ammaaf qabdan ammoo haala kanaan itti haala amma isin garsu kanaan itti neexanii verify gootanii maayin keessan eegaluu dandeessu. Warri hin qabne ammoo boonasii teessan fudhatanii hanga baafatanitti hamma isin agarsiise kana fudhatanii obsaan eeggachuu dandeessu jechuudha. Kana verify godhuudhaaf jalqaba irratti maal gootu isa name jiru kanarratti maqaa keessan fuulii ni barreessitu. Maqaa ID keessan irra jiru. Fakkeenyaaf maqaan ID kiyyaa akkana. Fakkeenyaaf maqaan ID kiyyaa akkana. Inni ammoo ID jiru kun ID kan jiru kun gama garagalchitanii jechuudha. Duuba isaarratti PIN number kan jiru ni jira. PIN number isan ni guutu jechuudha. Fakkeenyaaf 24 haala kanaan PIN number isan ni guutu jechuudha. Sana booda footoo keessan duraa fi duuba isaa takka takka ni kaaftu jechuudha. Akkasumas gaddeemtanii maal gootu jalqaba jala kanarratti kan argamu duraa fi duuba isaa isiniif fida. Jalqaba irratti kan argamu isa duraa kana ni filattu. Isa duraa kana yeroo filattan automatically gara faayilii keessanii isin naqaa. Jalqaba irratti footoo ID keessan san jalqaba irra kaaftan ni filattu. Fakkeenyaaf an filadhee isin agarsiisa.
sana booda haala kanaan xumuree jira isa submit for review joo kanaan filadha sana booda review godhanii jechuudha review godhanii yoo accept naate kallattumaan maayin godhuun hin danda'a haala kanaan review na ta'u jira isinis haala kanaan salphumatti review godhachuu dandeessanii yoo accept isinii ta'e yookaan ammoo approve isinii taanaan kallattumaan iddoo maayin tuqxanii maayin godhuu dandeessu jechuudha amma hanga isaan approve naa godhanii ni eegadha sana booda mallattoo sarara xiqqaa sadii kan gama bitaa kanarratti argamu ni tuqaasa sana booda akkuma agartan receive successfully naan jira guys karaa salphaadhaan amma eegaluu ni danda'a jechuudha sana booda home isa joo kan hin filadha sana booda KYC isa maayin joo kan hin filadha jechuudha isa maayin joo kana milkaa'inaan guys naaf eegalee jira jechuudha KYC kiyya naaf xumuramee jira waan isaan barbaadan hunda godhee waan hin jiruuf salphumatti maayin godhuu ni danda'a akkuma agartan kanatti jechuudha amma maal gona akkuma agartan jira kanatti kan argamu KYC kiyya milkaa'inaan naaf hojjetee jira karaa salphaadhaan namoota affeeruudhaan akkasumas isinis maayin godhuudhaan hojjechuu ni dandeessu kan jalarratti argamu immoo isa change password kan jiru immoo password keessanii yoo irraanfattan jijjiirachuu ni dandeessanii inni itti aanu immoo isa invite friend jiru kana koodii teessan share namaa godhuudhaan akkuma jalqaba irratti isin agarsiisaniin jechuudha namoota biraa affeeruudhaan inni itti aanu immoo my team jiruudha namoota isin affeertan warra KYC xumuree fi akkasumas warra hin xumurinidha warri KYC xumuree karaa salphaan speediin isiniif dabalame jechuudha yeroo gabaabaas ammoo coinii kana keessaa baasuuf akkuma agartan jala kanarratti wantoota afur jira iddoo mallattoo doolaraa kana ni filattu sana booda akkuma agartan coiniin teenya siikeen hanganaatu keessaa qabna 8,030 free furannee jira jechuudha namoonni fudhatan ammoo komentii irratti nabeessuun dagatinadha kana keessaa baasuudhaaf salphumatti exchange godhuudhaan iddoo exchange kana ni filattu exchange godhuudhaan mallattoo minimii kana coinii hanga qabdanitti galchitu jechuudha hanga fakkeenyaaf salphumatti iddoo exchange jiru kana filachuudhaan kallattumaan gara USDT jijjiirtanii coinii teessan baafachuu ni dandeessanii akkuma agartan amma gubbaa kanatti an efficiency dha waan ta'eef yookaan balaansii gahaan hin qabneef karaa salphaadhaan haala kanaan baasuu dandeessanii viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamiin akka baastanii fi waan hunda kawwanii ilaallu ta'a namoonni KYC isin rakkisee fi gaafistee yaada kamiyyuu achirratti waan isin deebisuuf karaa telegiraamii keenyaa join godhuun hordofaan isin hin jaa waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagayaan nu tura.